Magaalaa Finfinneetti baay'ina konkolaataa magaalattii keessa jiraniirraa kan ga'e akkasuma rakkoolee biroo seektara geejjibaan magaalattiin qabduun bifa wal simeen daandiiwwan dabalatee bu'uuraalee murteessoon sirnaan ijaaramaa waan hin turiniif jiraattonni magaalattii dhiphina tiraafikaa hamaaf saaxilamaa turaniiru. Ammas saaxilamaatti kan jiran rakkoo seektarichaa walxaxaa sirnoota darbaniirraas darbanii kana furuuf bulchiinsi magaalattii jijjiiramaa asitti saffisa olaanaan daandiiwwan magaalattii babal'isuu dabalatee bu'uuraalee misoomaa garaagaraa ijaaree uummataaf banaa taasisaati kan jiru. Bulchiinsi magaalattii kutaa magaalaa Yekkaa naannoo Shoolaa jedhamuun beekamutti gamoo ammayyaa konkolaattota 1,000 al tokkotti baachuu danda'u tajaajilaaf banaa taasiseera. Gamoon ammayyaa konkolaattota 1,000 al tokkotti baatu kun darbiiwwan lafa jalaa fi lafa olii wal magaalatti darbii 8 kan qabu yoo ta'u liiftii yookaan baattuu fi kaameeraa CCTV dabalatee teekinooloojii guutuu waliin kan ijaaramee lafa hektaara walakkaarra kan buufatee fi akka biyyaatti kan jalqabaa ta'uun ibsameera. Kantiibaa Adaanech gamoon kun ijaaramuu isaatiin keessattuu dhiphina tiraafikaa Magganaanyaa fi Gurdishoolaa qabatamaan kan furudha jedhaniiru. የየካ ቁጥር 2 መኪና ማቆሚያ ይህ ፕሮጀክት ደግሞ በመገናኛና በጉርድ ሾላ መካከል የሚገኝ gamoon konkolaattota 1,000 al tokkotti baatu kun iddoo tarsiimawaa Magganaanyaa fi Gurdi Shoolaa jedhamu gidduutti kan ijaaramedha. Akkuma hundi keenya beeknu Gurdi Shoolaan sosochii daldalaa guddaatu jira. Sababuma kanaan dhiphina hamaatu namaa fi konkolaattota gidduu jira. Gamoon kun itti yaadamee bifa kanaan ijaaramuun isaa dhiphina tiraafikaa ni hir'isa. Daldalanis dhiyeessa. Sosochii hawaas dinagdee uummataas ni fooyyessa. ንግድን ያሳልጣል፣ ኢኮኖሚን ያነቃቃል። Kantiibaa Adaanech sirna eebbaa kanarratti haasawaa taasisaniin bulchiinsi magaalaa Finfinnee jiraattonni magaalattii tajaajila siyaasaa fi dhaqqabaa nageenyummaan isaa mirkanaa'ee akka argataniif itti fufiinsaan bu'uuraalee misoomaa ammayyaa ijaaraa jiraachuu ibsan. ከለውጡ ወዲህ ወደ 150 የሚሆኑ የተሽከርካሪ ማቆሚያዎች jijjiiramaa asitti iddoowwan dhaabbii konkolaattotaa 150 ta'an ijaarreerra. Terminaalota 49 ijaarree tajaajilaaf banaa taasifneerra. Jijjiiramaan dura mootummaan paarkiiwwan dhaabbii konkolaattotaaf oolan kan ijaaraman 2 qofa. Jijjiiramaa asitti paarkiiwwan dhaabbii konkolaattotaa 150 ijaarree tajaajilaaf banneerra. Tajaajila si'ataa taasisuu keenyaan jiruu fi jireenya uummata keenyaa ni fooyyessina. Hojii tajaajila ammayyaawaa uummata keenyaaf dhaqqabsiisuuf eegalles cimsinee itti fufna. Hojiin rakkoo seektara geejibaa magaalattii furuu fi jiraattota keenyaa bayyaannachiisuu cimee itti fufa. Kantiibaa Adaanech haasawaa taasisanii kanaan jiruu fi jireenya uummata keenyaa kan fooyya'u miidiyaa hawaasaa irratti akka namoonni tokko tokko taasisaa jiraniin osoo hin taane qabatamaan rakkoo uummataa hubachuun hojii qabatamaa akka kanaa hojjechuunis jechuun ergaa wal hubannaan fi waltumsaan haa hojjennuus dabarsaniiru. Sirnicha irratti qaamolee ijaarsa gamoo kanaa keessatti gahee isaanii bahatanii maraafis badhaasni fi beekamtiinis kennameera.